isin qintaanu isin gurguddoo kana ari'anii qaban isin qintaananii. Maal diqoo maa kittananii heddaan yaati hayi. Way asirratti gaafii haadha faate heerumaa ishii haate faadha kittananii jette. Laa hawla wala. Reefu haati faate gaafa ishiin heerumaa baatiin takka faate. Ibsaa na dhageeffadhu. Waan kana. Jechuun arsiin takka maamii. Arsiin takka mataanee ishii amma arsii shaasheetti arsii lixaatan arsii baati jechuudha. Amma akka arsii lixaatitti intala takka kaunii amma obbo Hiriyaanti dhiyoo tana naanaasofti heerumuuf deemaa jette. Isaan gisee heerumuuf deeman kadhatanii kittaanan dhugaadha. Garuu gara keenyatti jechuudha ijoolleen maa kittaanan duraan haadhotii keedha. Amma nu gisee amma kanan hin jiru naannoo keenya. Si galee? Okay. Gaafuma amma haadha faate faatu nu mana taate. Namni fuudhu deemu sun kittaanee nan jooni haadha faate. Hin danda'u. Kun akkatti isaa walii galle kaa hayi. Akkatti isaa walii galle kun waan bareedu takka maa maashaallah. Munira dhageesse? Ani taniin jiru ani waan takka qofaan jaa. Intaltiyoo amma hogguu heerumuu deemtu qintaananii jaan. Yoo heerumuu baateen qintaanamtu jechuudha rabbiin ablee jalaa baasee. Baase gaa. Baate kan dai. Muniraati akkasiin galle jira bar. Amolumaa gala kittaanaan hin jiru. Arsii malitaa arsii bahaa keessatti fakkeenya arsiin godina lama qabdi miti godina arsii lixaa godina arsii bahaa jedhan. Godina arsii lixaa jechuun shaashamanneen arsii bahaa arsii lixaa keessa ramadamti. Asallaan ammoo arsii bahaa jalatti ramadamti jechuudha. Arsii lixaatii fi arsii bahaa jedhanii addaan qoodamteetiin jechuudha. Garuu haa ta'uti akkaataan aadaa isaanii diqqoo isii wal dhaba. Akkaataan ittiin bulmaataa diqqoo isii waan wal dhabu qaba. Jidduma san ittuuyyuu jechuudha. Duuba mamma haadha faateeti ijaa wayii si gaafa haadha faateeti ijaa amma dhalaan takka gaafa xiqqoo oguu hin taanan. Qaamni coraan namaa kun lallaafaadha. Harkaan immoo qulquuta nama fuudhamu. Ammoo ta'ee eega gurguddatanii sana yoo qottoo taate malee nama qaluutu irra caalaami. Diqqeen nattis barki taanuu hin danda'ani bar garuu dirqamaa miti akkasitti namni daruurii godhatee yookaan ammoo muham godhateetiin irratti wanno hin jedhu. Kan diqqeen nanis ka kittaanu jira yoo barbaanne ammoo itti dhiisee guyyama heerumtu kittaanan garuu guyyaa isiin heerumtu san ni du'an malee usuu hin kittaanni manaa hin baasan. Waan fedhe osoo ta'e jechuudha. Maaliif ni arrabamti bakka osoo dhattee heerumte sanitti ni arrabamti waan ta'eefi arraba hedduutu karaa dubartootaatiin namoota irratti wanna jedha waan ta'eef laazim dirqama kittaanan malee hin baasanii jechuudha. Nuti immoo akka aadaa Harargeetti gaafa duraa gurguran kana alaasi gurguramoo manaasi gurguradhanii gaafatan intala tiyya manatti xurii irraa siiqee qorii sabaree godhee fi si gurguraa jedhan. Waan akkasii san waliin jedhan. Nuti laalamma haadha faatee laalamma akka aadaa Harargeetti gaafa duraa amma dhiisan malee dhalaa isii xiqqishoo daa'imaa irraa muraniiti madaasan keessatti killee ejersa qumbii walicha faqanii itti naqanii xiqqishoo hanga fincaattuun qofa dhiisanii cufantaan ni maragan ni cufan. Injabaatti jecha dhagaye bakka killee saniin laa. Munira ni cufan. Ni cufan. Jechuun dhagaa ta'ee ni cufan. Guyyaa isiin heerumuu deemtu fidanii dubrummaa laaltee yoo dubrummaan sadii Arabii fi waan kana qabdi gaa keessa isin deemu. Laala taphachaa jiru gurguratanii fudhatee lixee wanni akkasitti laalan maal jedhan sun hin jiran garuu yoo jiraate hin dhaqqabne garuu ani wallahi kijibuun haraama wallahi dhugama isin jechuu jiran warri sobdeettan himuu hin dandeessan isin amma laalanii daabboo muranii fidanii daabboo sayyoo irratti sirban irratti maal jennan laa waan akkasisan hin jiru jechuun hin argine yoo jiraate hin beeku ani. Ijoolleen shamarran arsii himuu dandeessan. Ani waan hin beekne hin jira dheeni maari'aan hin beeku wallaa. Bachuun namdaa ibsa. Eeni dandeessa. Ati arsiidhaa miti himime? Na dhageeffadhaadha kaasee. Ati arsii keessatti hin dalanne? Ati kooyatti dalagde? Iminaan munnaa kan kee. Badhisoo na deebisi nageenya biyyaaf miyyatti himartu sana badhisi. Hin dubbadhaa na dhageeffadhaadha kaatee maqaan hin nyaatini. Yoo hin beekne hin beekuu jedhi malee akka aadaa arsiititti amma hojii keenyarraa akka dhageetti. Hin beekuun jedhe bar hin arginellee hin beekullee. Ishi na dhageeffadha akka aadaa arsiititti yoo. Hin baane ati faate mee toofete. Asii fi maana dhageeffadhu. Aadaa arsii gisee tokko dubartii
haadhotii kenna yommuu fuudhanii mooyyarra kaayanii ilaalanii jechuudha. Gisee yookaan immoo gisee isii kittaananii isii kittaantu sun ni ilaalti jechuudha. Durbummaa hin qaban. Dubartiin duraanii durbummaa ni eeggatti. Durbummaa yoo dhabde fuudhee galeeni gisee deebisaa torbee lama deebisu jira. Laalchaa jedhan nagaggaaffii jedhama sii galee. Gisee san deebisanii intalorraa ittuma dhiiseetuma biraa deema. Sii galee achi booda wanni fideetiin deebisee biraa deeme hin beekan. Warri waamanii horii waliin galchanii jechuun ta'a. Horii irra kaa'anii. Si galee intala durbummaa qabdi. Fakkeenyaaf warri intalti sun kittaa namtu akka seera aadaa Arsiititti heerumaa fi jiini tokko yookaan ammoo jiini lama yookaan ammoo bulii wayii kaafuu kittaa namti akkasiiniti yoo dogongoruu baadhe jechuudha. Akkasiiniti. Dubartii duraanii kan ammaa akkasillee haa ta'u garuu tan duraanii. Kan kittaanan heerumta yeroo baatte diqqeennaa irraa murani si galee. Eeywa akkasi fakkeenyaaf mooyyee irra kaanii maal godhan ka jettu warra isaatitu laalama warra isiititu laala. Warra isiititu laala orma haadhuma isheetu qanii dubartii kittaanaaf itti fidasanii ta kittaan sun beetti yoo intalli sun durbummaan qaban intalli keessan durbummaan qabdu jetti si galee. Isiin itti himti jechuudha ishiin hin beekti. Asaan malee illee akkasitti illee laaluu baatan isiin hin heerumti. Hoo heerumte jette abbaan manaa ishis waliin bulee akkasuma waliin jiraata ni tuma garuu sii galee achi booda qaanii gargaafii nagaa gaafachuuf torbee nama deemuun beektan gisa fidee intala orfaa achitti gatee deema jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka fageenyaan kan iji kiyyaa waan arga hin jira sii galee diqqeena ta'ee fuudhee ka'ee isheen durbummaan qabdu. Fuudhee mana kaayee deeme jechuun mana geessee deebi. Si galee akkas. Haati baatee akkamitti waan kana hin beeku ture? Ani beeku wallahi. No, nama ka mooyyee irra kaayanii ilaalan jedhan kana osoo hin gurguriin hin dura mooyyee irra kaayee warri ilaalaa jedhan kana hin dhageenye ani. Mooyyee tun. Wallahi waan Arsiin lama arsiin lama mungkin akkuma xiqqisho adda fageenya qabdanitti aadaa adda fagoo qabdaniiti. Hin argine fakkeenyaaf yeroo waan akaakayyoota kennaa yookaan ababoota kennaa yookaan ammoo faamilii haadhatiyyaa kan inni hin beeku. Garuu waan achi asii gadaa kennaa ammoo mooyyee irra kaanii ilaalanii kaanii durbummaa qabdiif hin qabduu gurguranii sirriidha. Gaafa intala takka kittaananiitiin jedhanii ogeettiin kittaantu sun ni beetti. Isiin kittaan tuqamtee jiraachuuf duudaa jirti. Keetiin achummaan dubrummaa laaltee. Jira amma ajandaa karaa tapha kan jettaa deemu waan takka baradhee jira. Anamma dubbii amma haati faatee tana wallaahi hin beeku dhageetis hin beeku dhugaa namni barbaadan. Amma naannoo Arsiitti yeroo hedduu Arsiin kan tun beekaa ture ani amma ka faatee jettutti ishii heerumaa baatiin takka faa gahee fi kittaananii jetti. Nama tokko eega Dheeruga ari'anii qabanii dhufanii. yaa kun No, amma kana bara muniiraan koddaa dhoosan jette bara ogeettiin gaafa kittaantu dhoostii jette kan itti hodhan san. Eeni hiikanii gurba kannan yoo fayyaa taate irraa dubrummaa siisan irraa hiikanii gurba kannan ciranii fi ciranii hiikanii hodhaa duraan. Ka duraanii cufan Akkasuma samu. kodhaa. Eeta duraan mara gansan guyyaa gurba kan nu deeman irraa hiikaniitti kannan. Yaani gubbarra dhoosaniitti kannan gaamus keessa. bismillah. Wallaahi akkasi. Mana maraqanii. Wallahi Oya maati. siin jedhamee maayikii banadhuu as gaafadhaa yoo wallahi. Sila qaamoosii sana qaamoosii kana hodhanii. Alatti cufaniitiin bakka fincaanii bichaan bisan taanaa waan gaarii wallahi odoonni akkana gara kenna kana fa jiraate. Lalaan laal. Kan kasiin jedhu qaamumuu hodhanii. Madaan itti waliin fayyadu. Dhalaan akkasii dubrummaa akkasii san qabdu dhiira keessaas ni rafti bakka feete deemti akka dhiiraati. Dhiirti laaftutti mirgasii saamuu hin dandeessu. Naamusa sii balleessuu kana maaliin cufan? Laal. Amma zabana nu duraa ni hodhaniiru. Zabana duraa ni hodhaniiru. Ni hodhaniiru zabana nu duraa. Amma zabana keenya sanitti eega muran booda ejersa qumbii killee lukkuu walit cabsanii walit daakaniiti killee ejersaa jechuun waan ejersaa cilee ejersaa itti naqan madaa sanitti akkana hidhanii kaayan. Intaltii hogguu hamsumaa irraa godhan hin sossootu miila ol qixxeessitee teessii akkasuma fayyiti madaan. Madaan akkasuma walitti fayyiti. Xiqqisho malee sanbooda isii gallakkisan akka dhiiraati bakka feete bultii bakka feete deemti namni isii shakku jiru. Guyyuma gurbaa dhufeefi baasuu deemanii. Bakka waan haasawaa jirtan kun waan isinirratti ga'e moo waan isinirra hin geenye tana qofa gaafeetti na baasa.
Ga'ee miti bari hin jira aadaa ta'e na keessa jira jechuu haasayaarti malee ga'ee hin genne miti bari. Bakkaadha. Ga'ee jira. Amma ga'ee jira. Muniiraan haati faatee pooliidhaan 88 muniiraan 73 garuu kooyinaan caalaa jirti. Isaan lameen kana kooyinaan baafna. Sirriitti push godhaa fi haadha faatee push godhaa. Muniiras push godhaa. Hagasuu leensaan hedduu nu afattee leensaadhaaf carraa kannina. Jara lameen push irra godhaa. Hogo push gootan irra gaqqabaati isaan san gaqqabaati irratti push godhaa. Mana keessatti sin harkaa kan baane. Asuun nagalchisiin jetti akkaawuntii lammataatiin jirti. Asuun naa rabsite bara asuun naa rabsite wallaahi lazii. Waldhabbiin keessan akkiinsi qo'amma. Asuu hotu. Ibsaa walaloon qabu. Okay dura gaafii. Walaloon qabu. Hayyee walaloo qabda walaloo teetis ni ibsattaa muuziqas ni taphattaa dura gaafii deebisi gaafan. Welcome Asu. Ibsa na bulchitee bara akkaawuntiin kun naadamnaan akka na wanti goote yaa bu'a. Akkaawuntiin kun illee baraasu suman bulchuutaa odoo har'a ati faatee joo baatte. Kanaan nan galchitu yaa hin beekaa. Nante? Galatoome wala fi. Okay. Hayyoo ni gafa. Harargeen godina meeqa qabu? Erin bakka bu'ee dhufu. Bakka feete bu'ee harargeen godina meeqa qabdin siin jeen rakkoon qabu. Harargeen an kayyam beeka gaa ibsa. Hayyee carcar godina meeqa qaba? Tokko qabu. Hayyee. Ali maal qabannaa raamat rabbii qabanne dure dhuga baanta tokko qaba. Hayyee. Gootota isaanii keessaa kan lubbuun jiran sadinatti himi. Callaa carcar. Hayyee. Shamshaddiin xaa. Hayyee. Raggaatuu roobaa. Alright. Kaawar eegaman sadinatti himi hayyee. Mucee ama mucee. Mucaa hayyee. Mamman Rashaad Abdullee. Rashaad Abdullee hayyee. Yaayaa Alii Siree. Yaayaa Alii Siree. Alright. Ijoollee carcar keessaa tiktaak irra jiran keessaa warroota taaptaap qofa jiran yeroo hedduu taaptaap fayyadaman eenyu? Asuu. Hayyee. Lammaffaa ijoollee carcar keessaa yeroo hedduu tiktaak irraa taaptaap hin jenne siyaasaa fa'aa haasa'an qabsoo fa'aa Oromoof sagalee fa'aa ta'an keessaa nam tokko natti. Qalbeessaa. Alright. Hayyee gaafin itti aantu artistoota carcar keessaa lama natti himi. Meeqa? Lama. Saaliyaa Saamii. Takka. Hadinaa Muhammad. Lama. Hayyee. Qabeenya ishiin beekamtuun. Jimaa goggogaa jiidhaa. Jimaa hayyee waan biraa. Barbaree. Hayyee. Midhaanis akkuma jirutti ta'e loozillee. Haaya abo. Wayyoo ta'e kan maal tokko si wayyeesse. Haaya gaafin itti aantu iddoo seena qabeettii tataate lama natti himi carcar keessa jirtu. Odaa bultuun. Cirroo right. Okay waan dorgomuu dhufteen san dura walaloon qabaattee walaloo teettoo faduu komentii banaadha. Galatoon wallaahi irra wayyoottee dhufte ijoolleen barataa jirti jara keenya ogu duraa sirriitti barsiisaa jirra. Dasna itti argita wallaahi galatoon akka yaadee mitiyuu. Galatoon atilleen cirraa kan naaf hannu fetti. Hedduu takka dasna majaa wallaahi laziin. Gaafin itti aantu walaloo qabaattee walaloo teetan booda sirbaan dorgomta waan ta'eef walaloo teettoo faduu san booda wanneen. Hayyee walaloon tiyyalleen akka nuti carraa kana hannu fettiif galatoomi kotta arra seenaa carcar siniimaa gootawoo wajjin. Hayyee carcar buunaa warra heeraan guute sirna gadaa tumsee warra qabsoo sabaa jalqabsiise dursee warra qabsoo sabaa jalqabsiise dursee
hayyuu fi goota walii warra bu'aa buuse ituu mirawwaadha warra seenaa tuule ituu mirawwaadha warra seenaa tuule. Bu'uura barnootaaf warra qubee tolche alaabaa Oromootas. Bu'uura barnootaaf warra qubee tolche dhaloota har'aatis hunda walii galchee dhaloota har'aatis hunda walii galchee barnoota barannu ituun nuuf dagalche barnoota barannu ituun nuuf dagalche Oromoota addunyaatiif hunda walii galchee. Rakkoo diinni dur Oromoo raangahe miidiyaan dubbate miidhaan raangahe raadiyoon banatee addunyaadhaan ga'e afaan Oromootiin sagalee nuftee addunyaadhaan ga'e afaan Oromootiin sagalee nuftee eenyummaa nu ibsuuf warra alaabaa tolchee bifaan taanaanis hasxas bifaan taanaanis hallus bareechee hasxaa hiikaa qabu Oromoodhaaf gumaache hasxaa hiikaa qabu Oromoodhaaf gumaache alaabaa Oromoota hayyuu ituu tolche alaabaa Oromoota hayyuu ituu tolche. Gootummas ni qabna xurroo maqaa haasaa hundee yookaan Ahmad Taqeetu lubbuu godhe aarsaa Yaayaa Alii Siree abbaa duula kanniisaa muceetu irraa mure walda gabree gurreessaa muceetu irraa mure walda gabree gurreessaa mormaan awwaalamus hin sodaanne rasaasa mormaan awwaalamus hin sodaanne rasaasa gootummaa jajjabaa akka ittisaa roobaa diinaaf gadi hin jenne lubbuu godhe aarsaa diinaaf gadi hin jenne lubbuu godhe aarsaa. Halqaa xaaraa kan tolche alaabaa fagootti hin eegina ituuti jaattolche fagootti hin eegina ituuti jaattolche. Warra woboo hundeessee irkoo gaachana sabaa warra miidiyaan dubbate rakkoo Oromoo jalqabaa warra miidiyaan dubbate rakkoo Oromoo jalqabaa warra rakkoo Oromoo jalqabaa warra qawwee dhukaasee qabsaa'ee akka jabaa Mataayyoo Duwellee maqaan seenaa qaba Mataayyoo Duwellee maqaan seenaa qaba. Abbaa qubee afaan keenyaa Sheek Mohammad Rashaad Abdullee rakkoo fi gidiraan itti hammaatullee takkaa diina jalatti hin bulle rakkoo fi gidiraan itti hammaatullee takkaa diina jalatti takkaa hin bulle hunda keessaa hin hafne hojii gaariin ka'e qalee hunda keessaa hin hafne hojii gaariin ka'e qalee. Sanumaaf hin jaaladhe yaa bareedaa horaa galaan hogguun silaalu kan qalbii na booji'u argadhu malee kan yaada koo hubatu carcar keessaa bee lubbuun too hin jiraattu carcar keessaa bee lubbuun too hin jiraattu. Ta duraatillee hin dadanne yaa qastii kuraa galaa lookoo durba ituu barbaada keen bahee eessa bakki jirtu barbaada kee bahee eessa bakki jirtu. Eessa bakki jirtu siifiin manaa bahee dafii natti kootu siifiin manaa bahee dafii natti kootu asirra dhumatti waan na dhaggeeffataniif galatoomaa sirbatti naa bane. Oh my God, mashallah, mashallah. Sirra bareed. Akkana la ijoollee mana madaamii qimamii jirtan marti keessan yoo dandeessan waa akka xiqqindeeffadha kota na boonsitan wallaahi laziim marti keessan carraa qabdan waan beektaniif. Okay, siiban abshir abshir. Oh my God, oh my God. Wallaahi laziim hedduu ta'a. Taateen waloloon irraa bareeddii bara. Deem. Abdusalaam Hayyuu Moodilisti. Guyyaa dhufu tachi kaleessi qayyadhu siin jenne ati maal goota lafa jala qayyatte. No irra deebisa wallahi irra deebi lama bil kun asunu bar lama bilcheessite harka lama illee sadii illee bilcheessan rakkoon qabdu. La. Trainingi godhe trainingi ila yoomi dheedhi nyaata jedhe. La yoo bishaate yoo bira ture yoo bade yoo. Ayyaaddoon kiyya badinaa yoo jedhe. Kama dengadda makama sile suma male qayyaa miti ka dengadda sun ka amma ka gana ho dhufu qayyi gizee ati dhuftu torbe tokko hanqise jechu ya rabbi noodi ati amma bar gizee as nabira dhufte le akkasumatti ilaal quba fuula rakaate harka fuula rakaate teetta barra konke maaltu itti dhufe eebaddaan maal si dhufe namichi maraatan silan argu namoota duubatti as deebi'aa na dha'ee dhabe. Diina keessa jira gallaali mee diina keessa jira araba ta'inna araba iyyuu akka ta'e. Ati jala teettee qof eegeessa jala teettee ittiin afuufin jala dagalee deebi.
Andu ade ba jira ban namichi marata na tafakkat. Wai na qosum makala. Ana Fatiha saya ma saya sai. لا أنا أعرف الجيزة والله دينا إنا أكلوا صاركم ما في ناس أوه Dina tauna ergama dina qabatu no. Namicho tokko eegaani anuma bakka isaa dhaabate baasa gowwaa wayiti. Suudaanii gowwaa tokko oofa. سوداني أنا سوداني بس أنا في الرأي أنا ما سنجل يا كمان قافة دراسة Akkam ati jireenyi maal fakkaata? Baddi bara hin kaaftu messenjera lee qaata dhifte. Maa akkam qaayidaan isaa? برمي سنجرة دي سبي وانا قال بيتو بتليجرام كيسة تولا جنجنان واتي برسا يوم مثلا ديليتي غوتا يترجع يوم مثلا ديليتي غوتا فيديو اللي نما ورابو ننجو تليجرام أبونو كان كمي سنجرة سومبا دادا غوبان قدي كباني سي ورابان أما تليجرام كيسة بلو يغاليبر Sunnama waraaboo. nama warabu su waan barbaadde ergite waan barbaadde barreessite si waraabuu hin danda'an telegiraamaa fi biitoomi si waraabuu hin danda'an. Namoonni achi keessa jiran akkami? Warra addunyaatti jiran moo warra qabrii keessatti achi jiran? Waluma keessa jiran. Waluma keessa deemanii xiqqaaf guddaan illee mee telegiraama keessa ergii hin nyaattaa kootu telegiraama keessa erga. Maammadoon dhaga'e ka. Telegiraama keessa erginaan jedhaa bara. Gaa'is taaptaan fadhaamee hundi keessanuu iskireen bilbila taaptaan godhamaan taatan isiyyaa saba. Waan tokko asin jiru. Asii. Ajaa'ibaan. Jedhi lubbuun. Kan lubbuun du'e jira moo akkanumaan jira du'e achi keessa jira? Injira ka akka abdii kumee faatii ka akka ariil jifaar fa'aa warra kanneen warra osoo jiru du'e jira achi keessa. Dhugaa jette abdii kumee caalaallee riijii faarii sani ka odoo jiru du'e ka maqaan nu nyaate. Achi si jala jira dhagaa billa odoo dhagaa yaasaa kee kanaan hin dhagaa. Abdii kumee as jala jira reefu watan aangootti kenne. Abdii ukkumee miti abdii ukkumee agasan guyyaa guyyaallee taatu ima sokoisaa. Riijii faarii sani ka odoo jiru. Tokko tokko dhiisee deengadda jaartii waliin firdibeetii wal dhaaban jedhani. Balaan buute ka. Dhiisee bar shokossaa. Shokoisaa san dhiisuu irratti kisiin jalqabaminaa. Shokossaa san dhiisee irratti. Waan kana dhugaa durbummaan akka deebitu dhibba keessaa 100% dhibbatti itti abdii qaba akka maal jettaati. Si attiin tun afaan meeqa dura durbummaa yoo badde deebisii duraan bannee kalacha keetti caccabsuuf akkana qabadhee taa'anii. Bar orijinaal hin jenne bar takun ogizee gaazii ol fuudhu ruuza ol fuudhu wantoota garaagaraa ol fuudhu mana koo arabaatti badde jedhe malee laala waan ittiin hin jirti saree yana mane anas hin jedhe uzbilla maal jettama uzbilla waadaa. Bara waan itti badde jedhe kiiloo tokko rifataa jira noon akkana talganii guyyaa qabsaa'uu fi waan itti san. Lafeen gootota tiktokiidhaan haa uraantu wallahi. Abaaboo afur billahi sorry abaaboo afur. Namni dhibbi lama dhibbi sadi dhibbi lama kun abaaboo afur hin dhabina please. Ayyee. Abaaboo naa guutaa. Namni sadii guys namni sadii muuna irraa kaafe. Abbi kabira namni sadii namni lama. Please abaaboo namni bira dhumate. Yaa uummata rukutamaa akkamiitu na hordofan. Angeemi makana ka jibbe bara angeemi makana kana jibbisiise Oromoon sappoortii naman gootu. Abaaboo dhaban namni dhibbi lamaaf 50. Ammas koppiliinkiin keessanii amma 75 hanga sa'a Share godha. Akkaawwantiin keenya guddatuttu isin matatu isin dhukkuba. Share godha namni dhibbi lamaa wayi ka jirtan ka garas jirtan mana kana follow godha. Qabrii teessaniif yoo mana kana follow godha. Yaa jala yookaan.
Maaltu si mudate intala? Nan dhagee. Guys, taap godha. Taap godha. Moo'achuu qaba ture yaadee hin taane taap godha ishee. Abdatee deebii qabbeellamaa qabatte nama kuma tokkoon teettanii ka faayidaa naan qabne maal naa gootan biyya sanii lakkan Guys, namni kumni tokko achi jiru sunillee mana kana fooloo godhuu hin dagatina. Please kuma 20 galuu qaban. Haadha Faatee yoom qabda taphan? Maal taatee silaati? Sagaleen kee waatu si biraa ka dadadada jedha malee dhaga'amu. Amma hoo. Amma sirratti abdii hukumeetu sitti dawwalee sareen. Laa silkii jalaan asiin mulukiyaa itti ol qabee jennaan mala qorri garaa keessa ol galee bakka chaarjaa bakka sagalee saniif qaxatu godhaara. Ati jawaala laman bitattu gidee tokko shaanarra jiru tokkoon taphatta. Chaarjara ibsi miti barsilkiin akkanumaan oo'iti. Daqiiqaa 30 taa'e taanaan akkanumaan oo'iti. La jawaala lama jechuun. Jawaala kaaniin bata kaanii onnoo goota. Silkii biyya kanaatitu faayidaa hin qabne akka silkii Itoophiyaadha. Tayyib ka asii bitee si erga natti mika as ergi dooraal. Matiyaas booraa tokko jennaan bitee fidee dhufa jedhee jennaan laa fiddeen dhufini silkii bichaa ergi jedhee achirra wal dhabnee taa'aarra. Rakkoon kana silkii ma fidu Ameerikaarraa dhufee hoo maal gootamaan jedhiniin. Dhummaa waliigalaa muree saree kiyya na farrasuu barbaada rabbi isaa farrasu. Du'ee isa haa farrasan qabrii jalatti isan dhiisu nama si farrase walla qabrii ma jalatti reeffa isaa qonnee baafna. Gireedara lafee namaa baasuudha. Inni didee silkiin ati bittee fiddunatti hafa obboleessa kiyya deemin jedheeni ani waadaa nama galeef qaba. Akkasi qilee haasa'u sareen. Silkii fidee dhufaa naan jedha. Fidii kootu jedhiini silkii irraa fuudhitti maxaama wayii seensisi achumatti jawaala irraa gachufadhu. Yalla kasiin jette jedhiin dhufa jette jedhiin fikir. Guys, tap godha iskiriinii bilbilaa. Taap godha guys. Osoo giiftii naa kennaa de wallahi namni naa kennaa rabbii haa kadha. Osoo giiftii naa kennaa jedheeti wallahi naa kuma kudha jaala galchitan boonoo kuma 20 galuuf anama. Yes. Follow na godha billahi. Kuma 20 barbaada. Kuma 4 qofa naafa. Haadha Faatee akkaawuntii kiyya kana guyyaa tokko lama ittiin hin taphattu narraa fuudhime. Lubbuu kee silaa osoo bakka takka jiraanne torbaanii dhibba seensifnaa miti himaa. Kiisiin kima guyyaa takka akkanumatti enne viidiyoo kaameraa kennee wal goonen kuma dhibba seennaa bar viidiyoo takkittiin kuma dhibba seennaa fayyaa qabdaati. Siitingiin kun rakkoo fide namni siitingii wal godhe rakkoo keessa seenee jiraati mokkorii waan akkasii abaaboo 4 guys. Laa rakkoon takkaan jira hinti jiban sun warra idaa dura ofirraa qabu sun. Mungkin ta'uu danda'a. Abaaboo 4 guys please. Guys abaaboo 4 namni garagaraa ababaa 4. Abaaboo 4 siitingii. Geemiin kiyya gaafa 30 ati ishee. Juuma kana moo? Yaa ji'a kana gaafa 30. Please. Kalaas guyyaa irraa geemii na waliin taphadhu kootu ishee kuma 20 naa galu fooloon kee. Fooloo kan kee irraa maal godhaan ka barbaadeet hin jedhu leenca fidii kootu. Darbuu hin danda'u kaaga kuma 20 ga'utti biyya Suudii keessa leenca darbuu hin danda'a nagatumu hordoftoota kuma 20 ol godhatanitti. Guys askoota fooloo godha warri garasillee. Guys fooloo godhaame waan inni jedhu dhageettanii. Warri Suudii keessaa kuma 20 galuu malee leenca darbuu hin danda'u. Seera qaanuuni Salmaan binu maal isan tunu dhoggala. Salmaan binu maaliiti mootummaa Suudii san? Salmaan binu Abdulaziz. Salmaan binu Abdulaziz. Guys taap godha fooloo godha biraa boru kuma 4 tana boruuf iftaanii guutuu qabdan. Warri haadha Faatee bira jirtanillee kootta fooloo godha isin jalaan dhumatu gattuqa. King support godha abeet namni giftii naa kennu dhufeen qaxxaamte. Please na biraan deemini namoosisi yaa gurbaa bagara. Dhugaa Rabbi Mubaarak re'een saree iyyitu san hoolaa iyyitu san naa kennu. Haadha Faatee adabuufi qaama Mubaarak hin deemin.
Indemin. Dhugaa rabbii na Mooses. Finishingii deeggattee kumaa oloo naa kennu. Ila rabbi ila saree namicha mubaarak qabriin siin qotamtu hayawaan saree achi dhaqee otoo namoositi jedhuun konkaa kana afaan oromoo matan akkam ta'u faajjesu ka'e ani anaa kan isii kan isiin jedhee gurri si shawwada mukmaa fi ishtagalan ta'a mataan qabdu achi abama usha achi dhaqee inni qurxummii itti gadhiise bannaate maaluma godhanummaan. Bar anaaf kenni siin jedhe anaaf. Ati dhiira Oromoo sakara dabbaa bira tartee kooyinii kan itti tamiin argite. Baran kan ani odoo sanuu odoo faaxota waliin taphatu baadhe dhugaa rabbi. Wallahi. Mubaarak qabriin siin qotamtu as deemiti leenca xiqqoo sannaa kenni bira na dabarsa. Maal abboosi anummaa maal taate. Barani faatee babbareeda tana waliin taphatu mayi waan an dhiiseef geemii kana rakkoon kan. Mbera kana. Guys, tap. My lobby ko. Yakni darbummaa dia kala cuma kira cabsa aja lah Rabbi ada ija kana. Dila gide meka cabti. Rabbi si ha cabsu. Abo rabbummaa darbummaa mamaali janatan ha cabsu. Akka cabdutti miti bar fooqii dhagaanii ijaarame si fakkaate moo akka immoo burcuqqoo mana keessa bitan si fakkaate darbummaan. Kana ima nyaatame. Mubarak awal inna nyaate walla. Ama maal manada. Mube bar onnen tiyo miliyeena kuma kudhan galtee tingette kuma kudhan yoo galte badhaasa namaa kenna tiktookii waan san beektaati garuu. Haadha faate. Asli. Habibti. Ummanni asli jedha qoy asli fida. Agana seeneera ani kuma dhibba saddeemo miliqee ilalaale. Seenush. How are you my babe? Baby, Rajiru say not a baby yet. Saying yes, sorry, I am emotional damage and this. How are you? What I don't know. Kita hari tu kau pakai lesa showery galte, ada le showery galte. Duran tahu nak kau yang ni. Ini nafsu, si moyat dari beka. Itu ada begitu mot. Wah, akhirnya kau tahu. Tapi kau ada sana, ada pada TV sana. Kopling ki kau rafi, tapi kau raf. Bab, Rafi ada Fatih wal ada benar. Ganti deh. Bar kissing lama. Kissing tak kitingnya juga. Tapi nak orang Fatih naja. Kissing nak kana isi lama malam. Guys, tap koda. Askia sati guys. Fatih kana kia sati kissing lama. Tak balama. Tical, lah kana korat sana. Oromo ko jadi. Argitani takitin kuma taate lala. Kisingi asga sakaya kisingi herde. Dai tapi kau rapi namitin dai mamote. Apa umandi